السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سينا بك خيريتي سينا إن شاء الله يا ربي فده قرص قبابا واي رمضاناتي وجي والقبتو يرو قباب دولاف إن شاء الله يرو بركة قبدو يرو بوا قبدو يرو خيرين هدون كيستي ومشمتنا كيستي إن شاء الله ورب نولافسي وليادة تشيفنا سينا شير ولي قدا سقالين سر الدقمامي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه ما شاء الله. نجيا نما قرأ نما لبلا ما جيجرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. هندي خيسنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقربين فليسات الرقالي يرودا الربربا شفتو جيا yeroo namni keessatti boruuf carraaqqatu keessatti isin jiraachisee walitti nu qabeen isiniin jaa guyyaa kaleessaa ramadaana wanni rabbiin dirqama nurra godheef sodaa rabbii barbaadaa jechuu dubbanne. Ramadaana qofaa miti, cibaaduma waan jaan waan rabbiin gabbaran hunda sababaan isiidhaa, kaayoon isiidhaa, kaayoon rabbiin cibaadaa namarratti godheef akka sodaa rabbii argannuufi, akka rabbi sodaannuufi. akkuma rabbiin quraana isaa keessatti dubbatee yaa ayyuhan naasu u'buduu rabbakum alladhii khalaqakum walladhiina min qablikum la'allakum tattaquun. yaa warra rabbitti amane, yaa gabrootan rabbii keessan gabbara. rabbii isinii fi warra isiniin duraatis uume wanni isa gabbartaniif la'allakum tattaquun, akka sodaa rabbii argattaniif. akkasuma ammas qaarraan tana keessa jirru soomanninis kutiba alaykum as-siyaamu kamaa kutiba ala alladhiina min qablikum la'allakum tattaquun. soomana isinirra dirqama goone, waajiba isinirra goone akkuma warra isiniin duraa irratti waajiba goonetti. isin qofa irratti miti ka waajiba godhame, wanni waajiba isinirra godhameef la'allakum tattaquun, akka sodaa rabbii qabaattaniif. ibaadaan rabbii hundi wanni godhamtu sodaa rabbii barbaadaafi. sodaan rabbii sunoo wanni isin barbaadamtuuf maali? kanas aayata biraatu hiike wattaqullaha la'allakum tuflixuun. rabbi sodaadhaa akka rabbi biratti milkooytaniif. ibaadaan sodaa rabbiitiif, sodaan rabbii immoo milkiidhaafi jechuu. wanni ibaadaa irraa barbaadamu sodaa rabbiiti, sodaa rabbii irraa wanni barbaadamu milkiidhaa jechuu. rabbi nu haa milkeessu. rabbiin fedhii isaatiin, dandeettii isaatiin abbaan milkiidhaa nu haa milkeessu. mee akkamitti soomana ramadaanaa kanarraa milkooyna? akkaataan itti soomanni kun sodaa rabbii mirkaneessu akkami? akkamitti ramadaanni sodaa rabbii mirkaneessa? sodaa rabbiiti jechuun karaa gabaabaadhaan bakka rabbiin itti si ajajee sin dhabin, bakka rabbi irraa si dhoorke sin argin jennee dubbanne.
sodaa rabbiiti jechuun waan rabbitti nama ajaje dalaganii waan rabbiin irraa nama dhoorge irraa dhoorgamuudha jenne. Akkamis soomanni waan rabbiin itti nama ajaje nama daleysiisee waan rabbiin irraa nama dhoorge irraa nama dhoorga. Ajaa'iba waan isinitti ta'u soomana qofaa miti. Salaanni, hajjiin, zakaan, khayriin dalagan hundi rabbiin ayata quraanaa keessatti hogguu dubbatu inna salaata tanhaa anil fahshaa'i wal munkar jedha. Salaannummaan rabbii kunuu badii fi waan shari'aa wajjii wal inkaaraarraa nama dhoorga jedha. Khayriin wanni rabbiin itti nama ajaju hundinuu hamtuu irraa nama dhoorgiti. Soomana qofaa miti. Arraaf ka irra jirru soomana haa ta'u malee. Irrammoo soomanni sodaa rabbii cufarra irra mirkaneessa hajjiirra, zakaarra, salaatarra, ibaadaalee kaanirra irra soomanni karaa hedduudhaan sodaa rabbii mirkaneessa. Kaduraa soomanni akkuma nabiin alayhi salaatu wasalaam dubbatetti junna gaachana je. Gaachana jechuun shahwaa hamtuu adda addaatirraa badiilee adda addaatirraa gaachana sii ta'a si dhoorga jechuudha. Mee atuu iflaali gaafa soomana qabduu fi gaafa soomana hin qabne ijji tee yeroo akkamirra gallakkifamtuudha. Gurri kee yeroo akkamirra gallakkifamaadha. Arrabni kee yeroo akkamirra gallakkifamaadha. Yeroo kami hamtuurraa irra qabama arrabni kee yeroo soomana qabdu jechuudha. Yeroo soomanaa keessatti hedduu badiin namaa ni xiqqaatti. Maaliif jennaan soomanni qaama namaa kana dhiiga qaama namaa keessa yaa'u kana madda dhiigaa ka qaama keessa yaa'u kana ni xiqqeessa. Shayxaanni bakka qaama namaarraa dhiigni keessa yaa'u hunda keessa yaa'a. Gaafa nyaatin dhiigni nyaata dhugaatiirraa argama. Hogguu nyaatee quufee namni akkuma beeyladaatti badiilee adda addaatirraa if qabuu dadhaba. Afaanii namtuu dubbachuu, ijaan namtuu laaluu, gurraa namtuu dhaggeeffachuu, qaamaa namtuu dalaguu gaafa nyaatee quufe irra gallakkifamaadha namni. Gaafa immoo beela qabu irra tiifamaadha. Irra if qabuu danda'e jechuudha. Ammas akkasuma sadaffaa irratti akkaataan itti soomanni sodaa rabbii mirkaneessu. Soomana keessa namni waajibaata salaata shan sirri salaata yeroo isaarra salaata jama'aan salaata kanarra dabree taraawiya salaata sunnaa qura'aana qara'uu du'aayii godhachuu sadaqachuu zikrii heddummeessuu wanni khayrii ja'an hundi sodaa rabbii jechuun beeku wama lama wama rabbiin itti nama ajaje dalaguu fi waan rabbiin irraa nama dhoorge irraa dhoorgamu sodaa rabbii jechuun kuni yeroo soomana qaban irra heddummaata jechuudha. Kanaaf soomanni sodaa rabbii fida jechuudha. Afraffaa irratti akkaataan itti soomanni sodaa rabbii fidu. Soomanni sodaa rabbii irratti nama geessu. Soomanni haraam dhiisuu irratti nama geessa. Lubbuu teetana sii leenjisa. Rabbi eeggachuu irratti, if eeguu irratti, hamtuu irraa if dhoorkuu irratti, if leenjisuu irratti. Inumaa yeroo soomanaa keessaa namni fedhii isaa hunda ni hinjifataa. Shahwaa lubbuudhaa hunda feffeetee lubbuu hunda ni hinjifataa. Haraam dubbachuurraa, haraam dhaggeeffachuurraa, haraam laaluurraa hedduu if qabuu danda'a. Ragaan kanaa nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam yaa ma'shara shabaab man istataa'a minkumul baa'ata falyatazawwaj yaa jammaa dargaggeeyyii yookaan yaa shamarran namni fuudha dandee takkaa heeruma dandee xaaxaa fuudhaa heerumaa namni dandee haa fuudhu jeeti fa'in lam yastati' yoon dandeeyin ومن لم يستطع فعليه بالصوم صومنا هاقبته فإنه له وجاء صومني أكا نما سنغوميتي همتو رايسة دوركا بديلي أداد دارا دورغا مورتي صومني إسا غرغارا جي دبت أسر راواني فرانو صومني همتو راسي دوركا صومني خيري سيدة ليسيس صومني خيري دلقو سيلافيسا صومني همتو رايف قبو سيلافيسا صدار بيتي چون صوم جتوني كمان ساتو إفقابو إفقابو الصوم لغة الإمساك لبوتي تنقابو روحيتي قابو عقليتي قابو قامخي قابو روحيتي قابو عقليتي وان ففيتي أدادات الرا قابو قامخي وان صومنا نمفرسيسا نياتا هاتو لغاتي هاتو بديلي أدادات دلقو هاتو إفقابو را أكتي صومني صدا ربي مركنيسا قام براتين صومني نمت بيخوداف dirree leenjiiti bakka itti leenjiyani waan leenjiyaniini tababbarkaa jechuudha. Ispoortii akka ispoortiitti yeroo hedduu namni amala badaa qabu haraaraa haa ta'u aara akka malee haa ta'u
nama arrabsuu haa ta'u haqa namaa fiiguu haa ta'u wahuma hamtu jedhan hundarraa if qabuu irratti leenjisii ta'a soomanni. Fakkeenyaaf namni sijaaraa dhugu yoo sijaaraa dhiisuu fedhe wanni sijaaraa dhiisuu irratti isa gargaaru soomana. Namni sa'aa 10 ganama halkan sa'aa 10 irraa qabee hanga aduun dhiitee sa'aa 12tti if qabu yoo danda'e osoo nyaanne osoo dhuyne taa'uu danda'u. Akkasumatti halkanis waan hin taane amala fokkotaa amala maqaa isa balleessu amala isa arrabsu amala nama biratti isa xiqqeessu amala ilma namaatiif rabbi biratti hin jaalatamne irraa if qabuu sirriitti danda'a jechuudha. Akkana jechuun soomanni dirree leenjiiti, madrasaadha, yuunivarsiitiidha, bakka leenjiiti, bakka itti leenjifaman, bakka itti baratan, akka dirree ispoortiiti jechuudha. Gama biraatiin obsuu irratti waan ulfaataa baadhachuu irratti fakkeenyaaf nama sa'a takka takkatti sa'a lama lamatti sijaaraa arsu sa'a 12 sa'a 14 wagguunii fi sijaaraa san irraa if qabe sa'a 4 hafte irraa if qabuu ni danda'e jechuudha. Waan silaa ulfaataa baadhachuu irratti wal gargaaruu irratti walii rahmata godhuu irratti obbolummaa irratti tokkummaa irratti hedduu leenjii namaa ta'a. Yoon keessa isinii gabbu'ee isin garsiise fakkeenyaaf tokkummaa irratti walqixxummaa irratti kittinii nama leenjisu. Dureessinis hiyyeessinis sa'a takka nyaatarraa if qabeeti sa'uma takka nyaata deebi'a. Abbaa bishaan dhuguu fi abbaa aannan dhugu jidduu abbaa nyaatarraa olii nyaatuu fi abbaa nyaatarraa gadii nyaatu jidduu jechuudha. Akkasuma yeroon soomanatti hidhan yeroon soomana hiikan sa'a takka ta'uun waan tokkummaa nama barsiisaati. Kana jechuun baatii ramadaanaa baatii guddoodhaa baatii kabajaati baatii jijjiiramaati baatii haara galfiiti baatii fayyaati baatii keessatti namni hiree hin deebine fursaa amatatti malee hin deebine keessatti argatu jechuudha. Baatii tana keessatti keessaa'uu dargaggeessi manguddoonis namni fayyaa qabu cufti ilmi namaa hundinuu hireedhaa baatii tana keessatti itti fayyadamuu ni danda'a. Amala hamaa hundarraa if qabuu danda'u asumaan dhiisuu. Namni ibaadaan fardeessine soomana kana keessa waggaa shayxaanni warri nama ajaju sun irraa hidhame masgiida dhaquun isaaf laafa, ibaadaa godhuun isaaf laafa, quraana qara'uun isaaf laafa. Itti leenjii ji'a 11 jechuudha. Amanni ji'a 12 ji'a 12 saniif jiini tokkichaan kun ji'a keessatti waggaa ji'a 11chaaf leenjii fudhatan jechuudha. Kanaaf ramadaanni akka gargaarsaatinuuf amala hamaa dhiisuu irratti nama arrabsuu dhiisuu irratti akkatti nama arrabsuu nama dhiisisu. Nabiin alayhi salaatu wassalaam namni tokko si soomana qabu yoo dhufee si arrabse fa'in saabbahu ahad namni tokko si arrabse faqul inni saa'im an soomanaan qaba jirraa if qabi deebisaan kenniniif hin arrabsin wajji waliin lolin si soomana qabu yoo namni si arrabse an soomanaan qaba jettee biraa deemta. Akka yeroo biraatiifis amala gaarii akkasii if qabuu san irraa barta jechuudha. If qabuu san irra leenjifamte jechuudha. Kanaaf soomanni dargaggeessinis dulloomuuf ta'a, namni fayyaa qabuus dhukkubsatuuf ta'a, namni humna qabuus humna san dhabuuf ta'a. Osoo humna isaas hin dhabne yeroo keessatti namni fayyadatu, yeroo keessatti namni leenjii fudhatu, yeroo keessatti namni barnoota gahaa ji'a 11f isa gahu keessa fudhatu jechuudha. Gama biraatiin ramadaanni akkuma dirree leenjiitii jennetti, ramadaanni akkuma sodaa rabbii nama leenjisee jennetti, ramadaanni akka hamtuu irraa if qabuu irratti nama leenjisa jennetti, ramadaanni waan rabbiin qopheesseen hedduu qaba. Waan rabbiin nuun badhaaseen hedduu of keessaa qaba. Akka fakkeenyaatti khayrii hedduu jira ta'e isa keessatti dalagan. Khayrii baatiilee biraa keessatti hin argamne. Fakkeenyaaf ji'a ramadaanaa keessaa من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. نبي ربي عليه الصلاة والسلام أكنجي نمني نما صومنا أبو تكو فرسيسي تمرا ناتو بشاني ناتو أفترا نياتا نياتشسو ناتو صائمي نما صومنا أبو تكو نمني فرسيسي غلطة نما صومنا أولي سني وجين كتير أرغتا جي نم شيو صومن فرسيبت akka nama guyyaa 5 soomaneeti jechuudha ajiriin kee. Garuu bakka tanatti wanni hubachuu qabdan namni si fursiisuun namicha soomanaa dhoole sanirraa ajirii isaa waan akka duraan hir'isu. Qasaatis guutu ka fursiise immoo qixa namicha saniiti galata argata jechuudha. Yeroo biraa keessa khayriin akkanaa ni jira, oomishni akkanaa ni jira. Ibaadaan namni dalagu hundi baatii ramadaanaa keessa dachaadha taati.
فكينياف نبينا عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل حجة معي عمران باتي رمضان خيسة قدن عمران سنة قال النسي حجي أني خيسة جرو وجه الكتاجي حجين أن أسقرا أتشقرا أكنا دلقا وأنا كنا ديسا أكنا ديما جي نما أججو سني وجين أجرين عمرة با جي رمضان خيسة قدم توتي في أجرين حجي أنا وجين قدم تي والكتا أكنا جتشون رمضان خيسة خيرين دلقان هندنو سنان أسر رافضتني علماءين سنان غلطة فرديك أبديان دچاني علمنا ما غلطة أرغتا رمضان خيسة حسنان واني غارين اتدلي هندنو دچا ايچو لكويسانيس أكاتانيس غرو بكتنت همتو نتدلي دي يرو داف أكاتانيسي ها قداته ملي باتي خبجا خيستي همتو دلقونا قداته ملي لكويسي نمتين دبلامو بكتنا كجلو بدا رب سبحانه وتعالى قرآن ساخي ستكجو من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها نمني تلتو تكدلقي خدانين غلطة غلفم دبتر بان غلطة غلفم كمتر بان غلطة غلفم أدعافه الدون غلطة غلفم نمني مو بدي تكدلقي بدو متكتي سنين ملي غلطة غلفم كريجون بدين يكي جي رمضان خيسة دلقن دچان نمتين كتفا موجو اسمو توكيچاتو جي رمضان خيسة وانتي في يكسا قدان أكا فكينياف نمني حريم خيسة تيوغا بدي دلقي بدين حريم خيسة أصو دچان تين اسمو سني قدو ديچو حسنان امو لكوشي سيتيس دچا سيتيه أجرين سيتيس دچاتيه إساب الرسي قدتا يجو أناف خاصيان رمضان نقبو باتين رمضان قبدو باتين بران قبنه وني إسا خيسة دلقان هندنو دچاته كما براتين حديث صحيح نبينا عليه الصلاة والسلام وانجي من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نمني جي رمضان صومني ربي ساتي أمني أجري خنان اتأرقد جيتي أمني غلط سارب برتي سابتي بدي بليسا سات دبرتي هند ربي نديساف جي يا ربي نوريسي يا ربي نما جي رمضان خنا خيستي أرارما أرقتنو تاسسي واني جيني رمضان قبو إسا رمضان ربي أمنتي غلط خير ربي رتي سابتي يو صومنتي بليسا تي هند ربي سيديسو دايچو أكسو ممس حديث برات من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نمني هالكن درجاك أبو سن كيسا صلاة الأبتي ربي تأمني غلط سا ربي رتي سابتي بل ليسا سا هند ربي ندي سابتي واني جيني رمضان قبو درجان جيني رمضان باتي رمضان قبدو بدي بل ليسا وقا قوتو دليدي ربي سيدي سوريتو أكادي سيخي سدبتي ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما رمضان هاga رمضاناتي بدي بليسا ادو تنتي ارغمتي غوتو تنمرا بليسا اذا جتنبت الكبائر غافا يك غرغدان كيسا هابي يك غرغدا دلغو بانان جچو صوم يچون دبلا فامتي نما تكوتو ابي امامه جاني نبي ربي دفيتين نبي صلى الله عليه وسلم مرني بعمل يا رجم ربي مي هجي تكتنا اجج وانين هجج إبادان دلقت بتكن أججينان عليك بالصوم فإنه لا عدل له صومنا قبضو هجي وبرباد صومنا مقبضو هجي المنا ما هجتو خيسا وني صومنا أو نجيرو جين صومنا وني تكلين التنكتويت مالي في التنكتويني صومني ربي سبحانه وتعالى هجين الماء دم شفتي تساتي صومنا مليجا صومني خيا أنا في صومنا مي أنا قلتنا ما قلت جا وني أكنا جوف صومني إخلاصك أب فكينياف يروبي لو تقول سنتي ولاتي تفتيو نياتي نمني سيار بنجرو دلقا إر إخلاصك أبدو دلقا إر ربي فجتش دلقا متر رايجتش صومني خناف خاصيان صومني أبو وني صومني إبراك أبو غلطة غرغدا خنا خبكت الآبتون قبني خنك أبجتشو خناف جي خنا خيست خيري هدو جرا جي خنا خيست باتي تنا خيسا
du'aayin baatii tana keessa kadhatanilleen irra qeebalamtu hadiisa keessatti maal jechuu jira du'aayii nama sadii rabbiin hin deebisu jee sadeen san keessaa takka du'aayii nama soomana qabuuti nama soomana qabu baatii kadhaati jechuudha ramadaanni baatii keessa kadhatani baatii keessatti rabbi kadhatani baatii keessatti waan kadhatan argatani baatii isii keessa halkan tokko kawanni amataa keessa murteeffamu keessa jiru ibaadaan halkan tokkichaa san keessa godhan ibaadaa ji'a kuma tokkoo hacaalu jechuudha leelatul qadri jaanii fiihaa yufraqu kullu amrin hakiim wanni amata baranaa baajenni amataatis keessa mirkaneeffamu hujiin wanni amata kana dalagamuu ta'u hundinuu keessa mirkaneeffamu jechuudha ji'a kudha tokko keessatti wanni dhufaa ramadaana kana keessa mirkanooti baatii namni isii keessatti harka rabbitti ol qabatee baajeta waggaadhaa mirkaneeffatu adeemsa waggaadhaa fuuldura karoora waggaadhaa namni keessa mirkaneeffatu jechuudha kanaaf jinuti keessa jirru ji'a laafaa miti ji'a quraanaa ji'a ibaadaa ji'a soomanaa ji'a du'aa'ii ji'a keessatti rabbi kadhatanii rabbirraa argatanii warra rabbirraa kadhatee rabbirraa argatu rabbi nu haa godhu أسأل الله أن يعطيكم أطيب ما في الدنيا محبة الله وأحسن ما في الجنة رؤية الله وأنفع الكتب كتاب الله وأن يجمعكم بأبر الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يبارك لكم في رمضان رب دنديتي ساتين فدي ساتين مرتي ساتين ورجي خنا خيس ملكا رب نوها تاسسو ورجي خنا خيسا خيري أدادا جراكتي خيري سن أرقت رب نوها تاسسو ورجي خنا خيسا رب ظلمي رافولي إسان نسرو رب نوها تاسسو بكم ستان كينيا نوها فيو هدامان كينيا هدا نوها بهو ركتان كينيا ركورا نوها بهو قن المان أبدانيس رب المان سنها خنو خبا منا بربادوس رب أبا منا غاريها خنوف أكسما إسا هذا منا بربادوس هذا منا غاري هذا منا تدين قبدو تأمل غاري قبدو تجرو غاري وجنجراتن جنة دنيا ربها خنوف إن شاء الله وان بربادن أرقدا إبادان تيسن تدلي در رب سن الرهاك إبلو صومن خين رب نور الرهاك إبلو قرآن خين رب نور الرهاك إبلو صدقاء خين رب نور الرهاك إبلو إن شاء الله قرص خنا فكاتو وجين قلقل بروهنغ ولد ديبنوتي الراف أنقر منا قد فردان سننجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والفادا قلتوما شير ولي قدا قرص خنا والبرانجيا نمني خيري تكنما برانجيه أجري ربي براقبا أجري قرص خنا أن اللي ربنا هاختبو إسن اللي ورد أقيفة اللي ورد رافية دم ربي سنعبدو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته